maali ani dhalaan asirratti hin iyyaa jira miti naa maal wal caaltu dubartoonni biyya keessaa immoo na dhaggeeffadha silaan ittiin qabani maaliin na dhaggeeffatu intarneetni biyyarraa muramee jira yoo qeerroon biyyaa hin hidhanne ta'e dubartiin haati Oromoo jechuudha dhaltee ilma kee dhabuu miti intala kee dhabuu miti qamisii warra dhiiraa warra mana teessutti uffisaati ofii keessanii surrii jaraa fudhaa bahaa hidhadha dhugaan jiru kanuma kaleessa kan nu ajje nafxeenyaan waggaa 150 kan nu balchite Oromoon kaleessa eeboodhaan lole gaachanaan lole dhagaadhaan lole mancaadhaan lole fardaan lole dullaatiin lole bilisummaan hin dhufne garuu kaleessa ati kan ittiin kufte gaafa aggeeffadha amaarri snaayiparii sirraa bitteetu asallaa keessa snaayipariin darbeetu sirraa bittee mataadhaan si facaafti aggeeffadha isinitti Harargee keessa karaa Somaalee meeshaan gala Somaaleen bitattee keesse isin achi jimaa keessan bashannanu karaa Finfinnee arfan dhuftu maabraatii irraa kutu nyaata Finfinnee keessa dhaqu makiinaa nyaata feete jimaa feete dhugaatii feete ol Finfinneetti darbitu qeerroon bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti furachuu karaalee Oromiyaa Finfinnee seentu shanan ishee karaa karra qoree karaa karra maali cufu baqa mootummaan Abiyyi Ahmad jechuudha karaa takkitti Finfinnee keessatti gaafa affanamtee jettu ija haadha ishii balleessuudha jechuudha kanuma garuu qeerroon bilisummaa Oromoo hidhatee keera kaabaa dhihaa baha aggeeffadha garuu hoogganan qaba 91 yookaan 2 jechuudha hooggana dhabuun nu nyaate har'as mataasi ajjeesan akka buufa hooggana hin qabdu qeerroon si keessaa baratee jiru hin jiru aggeeffadhaa isinitti himnaati maal qabna ree kanaaf warri raabaadorii irra teessanii Ameerikaa teessanii nutti iyyitan jechuudha galaatii biyya keessaniif qabsaa lubbuun lama hin baatu Jawaar Mohammad kaleessa karaa nagaan qabsaa jedhe mamii tokko malee mana hidhaatti darbatamee jira galaa dhiirataa dhiirummaa keessan nu argisiisaa jechuudha warri waraqaa raagaa qabdan warri deebi'uuf illee qabdan biyya keessan irratti galaa qabsaa gootummaa keessan agarsiisa akka dhiiraatti biyya kee keessatti duuti maal haadha ishiiti bishaan nama nyaattee du'u maal haadha ishiiti qadaan namatti dhufee du'aa oolla kanaatiif iyyuu jechuudha qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo wareegama lubbuu isaa baasee kaabaa dhiyaa wareegame giddugaleessaa wareegame jedhu as teessanii warri raabaadorii maalirraa nutti iyyitan iyya barbaacha dhiisnee jirra karoora yoo ta'e namni xinnoo barate iyyuu nu gaha isin dhibban keessantu as jira kanaaf jabaadhaatii injifannoon keenya akka karaatti namni dhiigni qeerroo kana akka karaatti namne hoogganni hafte hooggana lama bicha itti gaafatama Jaal Daawud Ibsaa fi Piroofeesar Mararaa Guddinaadha namoonni kun nama umriidhaan kute kanaatiif iyyuu sabboontotaa fi qeerroo jarra jalaan dhufanii Jawaar faa jalaan barnoota qaban illee tokkittiin hin jiran giddugaleessa keessa kan jiru ijoollee umriin isaanii waggaa 15 qofadha jechuudha giddugaleessaaf Wallagga keessatti kan isin argitan dhiira umriin ishee waggaa 10 15 12 baqa warra kan guuranii fixaniiru akeekkachiisa mana hidhaa Masara Abishee Garbaa kan daawwannaaf ta'u jechuudha kumsaa morodaa mana hidhaa Wallagga keessa jiru dubartoonni Wallagga keessa jirtan itti seenaatii cabsa Haacaaluu awwaaltanii kaatanii yoo dhiirri sinirraa dhumme dubartoonni Amboo keessa jirtan Jalduu keessa jirtan walitti yaa'aati maalidha maqaan isaa Karchallee Amboo cabsa sabboontonni achi keessa jiru Abdii mana hidhaa Buraayyuu cabsa Abdii Raggaasaa fa baasa Kayyoo Fufaafa baasa Yaazoo Kabbabaafa baasa jaratu siyaasa biyyattiitiin deemuu beeka warroota akkasiisin keessaa hidhamee jira ija Oromoo baasa mana hidhaa cabsaati warroota biyya hoogganuu danda'an Piroofeesara Doktorota meeqatochi keessa jira baasaati ofitti dabala osoo Finfinnee hin seenin qeerroon bilisummaa Oromoo jechuudha isinitti himnaati bakka hoogganoota warra mana hidhaa keessa jiran nama ismaartii akkamiitu jira kanaatiif jechuudha mana barnoota Gujii keessatti mana hidhaa ta'ee jiru isa caccabsaa dhagaadhaan isa mastaawutii isa caccabsaati hidhamtoota siyaasaa baasaati ofitti dabalaati gaafa sana biyya kee of harkatti gashatti har'a qeerroon dhumte injifannoo fiddee qabeenya magaalaa keessa jiru kan nafxeenyaa barbadeessa nafxeenyaa tokko ajjeesa hudduu ishee gubaanu agarsiisa gommaa karaa irratti qabsiisu miti jechuudha gommaa qabsiistan sanarratti qeerroon bilisummaa Oromoo nafxeenyaa Oromiyaa keessa jirtu hiitanii ajjeeftanii nu agarsiisu qabdu gubdanii gommaadhaan jechuudha
nun inshallah haqa keenya falmachaa jira yoo duutan illee kan jannataatisin gondariin hin dhaqne gojjamin hin dhaqne maqalee hin dhaqne qeerroon bilisummaa oromoo qe'ee abbaa isaarratti falmatee du'aa jira jechuudha yaayyaa bashir hinjira yaayyaa bashir akka jiru nan beeka ani warri raabaa doorii irraa iyyitani biyya galaa dheera bakka namoota meeqatu as keessa jira doktorota profeesorota warri hundi jarmanii jirtan warra sirraa teessanii nutti himtan biyya galaa bakka maaliif wal dorgoma namni tokko isinitti bu'u hin jiru kanaaf qeerroon bilisummaa oromoo wal ijaartanii ilaaf ilaameedhaan eenyu jala akka deemuu qabdan jechuudha waboon injifannoo haa galmeessu meeshaa fudhate isinii haa hidhachiisu aseenyi maallaqa isinii ergina nuni nadheen immoo jechuudha warra shamaranii hojjechaa jirra dubartiin Tigree qaama ishii gurgurtee nuni har'a mana arabaa hojjennee maallaqa qaban hojjechaa jirra hundi keenya namni maallaqa dhabeen jiru warri biyya arabaarra jirtan biyya faranjii jirtan namni maallaqa dhabeen jiru yoo gargaarree fakkeenyaaf akka mataa kootti oromoon miliyoona 50 jedha miti yoo baay'ate bilisummaa kootiif hojii ji'a tokko yookaan ji'a lama bakka anarraa kan eegamu jechuudha maal abbaashiiti birriin hin dhufan yoo biyyi keenya nagaa ta'e ani gara diina obboleessi koo biyya faranjitti gara diinamaa waan ta'uuf hin qabu obboleessi koo biyya arabaatti heegduu hoolaa re'ee gaala waan ta'uun qabu anis biradistii arabaa waan hin dhiqaa ooluuf hin qabu jechuudha wayya dhala namaa nyaata namaa hojjechaa waan nafuuf hin qabu oromiyaa keenya gaafa ijaarannee jenne biyya qabna biyya keenyatti galla inshallah biyya ormaratti yoo miliyoonara taate biyya ofii gaaddisa mukaa biyya ofii gaaddisa garbuu aduun naman arguu jedhe Hacaalu yoo oromiyaa ijaarannee jenneen galla ala balazaa hundi keenyayyuu yoo qabaanne biliyoonara taanneeyyuu biyyi ormaa tadassattee gammaddee keessatti qilleensi isaa qorri dhufu piraaktisii nutti baha ho'a piraaktisii nutti bahee deema yookaan umrii keenya waggaa 60 jiraanna yookaan waggaa 50 jiraanna yookaan bordeemna yookaan ara deemnan beeku kanaaf lubbuu battala duutuuf jechuudha ofiishiitti baatuuf hawmaa tokkitti wanti nu duubatti deebinu hin qabnu siniin janna kanaaf hojjetadhaa qeerroon bilisummaa oromoo injifannoo gurguddaa galmeessaa jira jabaadhaa dubbii soba ringabaasina rabbi fuunduratti itti gaafatamtu nama fuunduratti illee salphinadha kanaatiifuu jechuudha wanti sin asirraa gabaaftan afaan barbaadetti hiikamee addunyaan wanti naa gooti soba sin gooti beektu addunyaan har'a wanta dhugaatiin deemaa jirti kanaatiif jechuudha ummanni oromoo bakka jirtanitti jabaadha kanaaf jajjabaachuudha kan nu barbaachisu wanta dhugaa maxxansaa peejii keessan irratti wanta har'a rabbi fuunduratti itti qaanofne nama biratti illee waan itti qaanofne biyya keessan illee yoo ijaaratan dhugaani yoomillee yoo taate nama fuunduratti illee hin turti malee nan tura malee nan dhura jette boombiin jedhan kanaatiif iyyuu dhugaa qabadhaa deemaa somni nun ceesisu eessattuu isiniin jennaa ummanni oromoo firoottanii fi eenyu takka du'e eenyu Haacaaluu jenne malee lubbuun Haacaaluutiin kan kaate lubbuun Jawaar Muhammad lubbuu Haacaaluu Hundeessaan caaltu lubbuun Haacaaluu Hundeessaa lubbuu haadha Wallagga keessatti ilmaan faana ajjeefamtee hin caaltu lubbuu haadha Gujii keessatti ajjeefamtee lubbuun caaltu hin jirtu namni kamiyyuu ji'a 9-7 dhalata haati kamuu hintantee nama dhalti kanaatiif lubbuu eenyu olitti caalsiftanii hin ilaalina oromoon dhalaa wareegamus dhiirri wareegamus xiqqaa wareegamus guddaa wareegamuuf oromiyaa bilisoomsuuf wareegame nuuf dhiiga keenyadha لازم هاتي كان كوناده هم برباتشسو غراها دكي كيسا هم برباتشسو باهو هم برباتشسو أورمون نوتو إيغا كينيا توكو يو بيا ركوتامي آسينا ركوبا إسا دوغاني سنين جدا دواج آلو إرغا إرغيني إنيو تراتي بولاجرا إنيو تو نياتي بولاجرا إنيو تو سلكي يروديدو أبانكو مالتي هادونكو مالتاتي هاتي كو مالتاتي هندي كينيا غران كينيا مدا كناف sabri walitti goone garaa keenya hidhanne dhiirri rasaasa of keessaa buqqifte bosona keessatti qabsoo itti fufti yoo duuti immoo itti dhufeeruun keessaa bahu dide jaalli qabsoo jaalasa tokkoon jechuudha xiyyitii naa dabaliin afaan rakkatiini qabsoo kee itti fufii jedha warri bosona jaallan qabsoo irbuu qawwee sibiila ciniinanii walii galan jechuudha kanaatiif iyyuu jechuudha
dubbii sobaa wanti naan jedhiidha hamma dandeessan informationa qulqulluu ishee dhugaa ishee rabbi biratti nama biratti jaallatamu ittiin miidiyaa guddifachuuf jecha ittiin ummata naasisuuf jecha faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Ani karaa kootiin poostiin namni poostatu ilaalee poostii 4 poostateen ture of jalaa kaaseen ture. Maaliif fakkeenyaaf namni dalagaadhaaf biyya ambaa jirraa dalagaaf jecha sooshaal miidiyaa galuu danda'a yookaan dhiisuu danda'a. Achi keessa namoota nuyi poostii sobaan goonu keessaa jechuudha. Wanta tokko yoo argee firasa haadha isaa abbaa isaa yookaan obboleessa isaa ta'e achumarraan feentii laqqaquu danda'a jechuudha. Kan jirru biyya ormaatti. No. Sabrii walitti horuu qabna, cakkaanii ta'uu qabna, garaa keenya hidhachuu qabna. Namni takka du'a takka dhalata. Gaafa du'e maal jedhe rabbiin warra islaamaatiif kullu nafsin zaa'iqatul mawt jedhe. Gaafa lubbuun keenya uumamte yookaan kalqamte du'aafan isin kalqee jedhe. Warri amantii islaamaa hin beektu itti amannee jirra. Kanaatiif haqa ofii falmatanii du'uun jahada wanti irraa nu deebisu hin jiru. Nuni haqa keenya falmachaa jirra. Biyya keenya irratti abbaa biyyummaa keenya falmachaa jirra. Haqa keenyaaf ajjeefamne qe'ee namaa hin dhaqne dubbii sobaa isin gabaasiina isiniin jedha. Wal naasisuun ittiin peejii guddifachuudhaaf faayidaa tokko hin qabu. Maaliif dhugaadhaan yoo dhaabbanne dhugaa yoo wal bira jiraanne rabbiin nu gargaara jechuudha. Du'aa Haacaaluu Hundeessaa ani obboleessa dhabee beekaa, obboleettii dhabee beekaa. Du'aan jechuudha. Warra abbaan koo naadhashee haati koo naadhalte wallahi akka du'a Haacaaluu Hundeessaa takka garaan koo narrifatee hin beeku. Jawaar Muhammad hidhamuunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Garuu biyya keessattis ta'ee uummanni Oromoo kan Jaal Daawud Ibsaa fi Jaal Daawud Ibsaatii fi kan Profeesar Mararaa Guddinaarraa hafe nama tokko hin qabu jechuudha. Abaan gamtoomte biltsiginnaatti galteetti. Biltsiginnaatti galteetti Profeesar Mararaatii fi Jaal Daawud Ibsaa yoo ajjeefte eenyutu ajjeese jetti abbaa torbee yookaan shaneet ajjeese jechuu dandeessi. Bakka kan jirritti qabatan kana. Har'a garuu Amaaraan nu ajjeesaa jira. Har'a garuu Finfinnee keessatti, Sabbataa keessatti, Buraayyuu keessatti, Boolee Mikaa'elii keessatti kan ummata Oromoo tumaa jiru Agaaziidha. Agaazii wayyaan illee injifatee qabu Abiyyi Jeneraal Saareedhaaf maallaqa kanfalee fi miliyoonaratti roobsee Jeneraal Tigreetiif waraana irraa fudhatee ummata keenya tumaa jira. Finfinnee keessatti Amaaraa fi Agaazeedhaan ummanni keenya dhumaa jira. Wareegamaa jira. Lubbuun ummata keenyaa bahaa jira. Wallaggaa fi giddugaleessa keessatti Lubbaaboor Jimma keessatti waraana Asaamminoo Tsiggee Gimboo Sabaattiitu ummata keenya haleelaa jira. Fi waraana Eertiraarraa fudhate. Warri Eertiraa afaanuma Oromooyyuu hin dhagaanii hin dubbatan. Kanadha jechuudha. Wal jala dabarsan. Poolisiin Oromiyaa injifannoo guddaa galmeessaa jira. Hedduu namatti tola. Ummata keessan irratti hin dhukaasina. Haadha keessan irratti hin dhukaasina. Dhiiga keessan irratti hin dhukaasina. Poolisii Oromiyaa ummata keessan bira dhaabadha. Wareegama kanfala. Akka poolisii Mustafaa eenyudha. Mucaa Arsiisan naa bareessaa jalatti akka isaatti wareegama kanfalaafi. Gumaan Haacaaluu Hundeessaa dibiliidhaan bahuu qaba jechuudha. Garuu Haacaaluun tokkittiin nurraa wareegame kaleessa qofa kan miidiyaa addunyaa irratti ba'e ilmaan Oromoo haga kanatu wareegame jedhee 125. Garuu nafxinyaan takkitti ishii hin duune. Haacaaluu dabalattanii isa warra kaameraan irra bu'eedha. Warri kaameraan irra bu'in Anfilloo keessatti, Gidaamii keessatti, Gujii keessatti, Boorana keessatti iddoo barbaadetti wareegamaa warri kaameraan hin argin warri bineensi nyaachaa jiru obboleeyyan kan keessan obboleeyyan kan koo nama meeqadha garuu hin beeknu kan affaname nama meeqadha kan rasaasni dhahee lubbuun hin bayin nama meeqatu jira ummata baay'eetu miidhamee jira garuu injifannoon keenya eenyu kan jennu kantu akkan taane hayyuuleen biyya adda addaarra jirtan ummata keessan bira dhaabbadha gala wareegamallee yoo taate kennaafi isinin jenna Mustafaa Huseen Amiin Hajii Galatoom akka poolisii Mustafaa Huseen lubbuu keessan ummata keessanii kenna Adaanech Abeebee gadi baatee seerarratti raagaa qabatamaadhaan qabna Jawaar Muhammadii fi Iskeel Gabbisaatii fi Baqqalaa Garbaa mootummaa haga addunyaatti biraan deebi'u jettee
onnee shi dhaaddattee isinitti himaa jirti jechuudha. Izeema irratti Adaanech Abeebee. Kanaatiif bakka jirtutti biltsiginnaa basaastu isin keessa jirtu abbaa torbeedha mana mataa ishee facaasaa bakka argattanitti immoo mana irratti gubaa. Nama biltsiginnaaf hojjettu basaastu isin keessaa jechuudha. Qeerroo Minisoota hojiin keessan maalidha? Qeerroo Minisoota hojiin keessan maali? Oduudhuma Minisootaanii Oromiyaa lammaffaadha jechuun oh my god. Shame on your guys. Qeerroo Minisootaa na aggeeffadhu. Shame salphina. Akkamitti OBN isin keessatti aggeeffadha isinitti himna. Qeerroo Minisoota Viva Qeerroo London kaleessa jechuudha. Kanaasee Haile Sillaasee siidaa isaa diiganiitu Lumutti baandiraa achi kaasanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaabbatanii galanii nama 35 ta'anii Viva Qeerroo UK yookaas immoo London jechuudha. Garuu Qeerroo Minisoota eessa jirtan? Yeroo dokumentariin sobaa OBN Minisoota keessatti Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad irratti Dammallaash asiiti Dammallaash dhalataa Amboo itti gaafatamaa daahinatii Finfinnee raagaa sobaa fuudhanii ajjecha Haacaaluu irratti dubartii tokko irratti masakkarsiisuuf dokumentariin isin biratti hojjetu waajjira OBN gabaree keenya asitti snaayipariidhaan mataa facaasaa gibira gabaree keenya irraa funaananii Minisootaatti yeroo maallaqni OBN'if kanfalamu Qeerroo Minisootaa maal haadha keessanii hojjettu? Eessa jirtu? Qeerroo biyyaatiif dhaamsa kennuu dura Ameerikaan Minisoota waajjira OBN keessa jiru kan shira ummata Oromoo irratti dalagaa jiru kan Amnesty Internationalidhaaf Abiyyi Fa'iif achi taa'ee isin bira taa'ee information isin irratti hojjetaa kennaa jiru ijji haadha keessanii haa badu maal hojjechaa jirtu isin Qeerroo Minisoota akkamitti waajjira OBN kan Minisoota jiru akkamitti fashaleessin akkamitti daakuu haadha shingoon wallahi billahi ani dhalaan kun gwaantii uffadhen jechuudha isin dhiira Minisoota Oromiyaa lammaffaadha ofiin jettan kana miti jechuudha ani dhalaan kun gwaantii uffadhen abiddatti qabsiisa waajjira OBN kan Minisoota jirutti jechuudha si himaati kanaaf dammaqi dalagaa Qeerroo Minisoota akka Qeerroo UK'tti jechuudha dhiira ta'a maali dhiira surree uffachuu bichaadhaani kanaaf ofumaati ummata meeqa jettan isin ummata miliyoona 20 ummata 20 moo miliyoona 20 jettan miti lakkoofsi keessan faayidaan qabu dhiira ta'a dhaladha Qeerroon DC jirtan Biraanee Beekaa dhalattuu Amboo ishee Minilikiin nurratti faarsitu dhiirri utuu osoo DC keessa jiraateeti jechuudha ija haadha ishii busheessuu qaba jechuudha warri UK jirtan hojii dabalata nageessoo uddoo duubee bakka argitanitti mataa hin facaaftan taanan biltsiginnaa isin keessa deemtuu fi ergamtuu biltsiginnaa biyya jirru irratti irmijaan irratti fudhame mataa hin facaafnu yoo ta'e maallaqa hojjennee isin qindeessine yookaan walii qindeessitanii ergamtoota biltsiginnaa warroota biyya mirga qabu keessa jirtan seeraan kasastanii yookaan humnaan beekamneen ajjeeftanii akka jarri sagalee hin taaneef afuura haadha ishii dhoskuu qabnaa jechuudha. Bakka dhugaan jiru kanuma. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan deeggartoota biltsiginnaa nageessoon biyya jira lakki nageessoon deebi'eera dare deebi'ee jira UK'tti deeggartoonni biltsiginnaa ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan kulloo ajandaa sobaa qabattee deemtu kan akka Abdiishaa Wallaggaa namoonni ajaa'ibtan maallaqa isaa keessaan nagaafadha isini ergina dalagachaa jirra yoo biyya keenyaaf hin taane yoo sagalee waliin hin taane ajjeesaati maallaqa isaa anaan nagaafadha natu isini kennaati ijoolleen Qaxaar keessa jirtan deeggartoota biltsiginnaa yoo argitan mataa facaasa ijoolleen Kaayiroo keessa jirtan kaleessa hojii gaarii irra jirtan har'a garuu daffaramtanii jirtan nafxeenyaan isin keessatti ilma Oromoo yeroo dhagaadhaan mataa keessa keessu eessa haadha keessanii jirtan eessa jirtan biyya keessattis kan du'u Oromoodha asittis kan du'u Oromoodha Kaayiroo ishii kanatti Amaarri isin ajjeefti maali dhiiga Oromoo kana marabbi dhiiga saree isin godhe jabaadhaa Oromoo bakka jirtanitti warroonni Ingilaandiin jirtan
bantii tufaa bakka jirutti mataa facaasu warroon Ameerikaa jirtan kaabuttaa bakka jirtanitti mataa facaaftanii nuun agarsiiftan taanaan wallahi isin dhiira miti dhalaadha. Isin dhiira miti dhalaadha jechuudha. Tokkummaa maama bayasiti silxee haadha keetii yookaan guraa gebbaa keetii ijji haadha kee abadu. Indee hin qaanoftu. Ani takkitti kee deeggartuu bilisiginnaa miti inshallah biyyi kutaa 5 keessaa badee 4 kiiloo galeeyyuu gana wallahi ijoollee tuulamaa of jala gashatee jechuudha. Abiyyuma ammattiin nafxeenyaatti nu gurgure kana abbaa torbeedhaan takkala uumaatiif jechuudha. Shimallis Abdiisaaf Taayyee Danda'a mataan hin faca'u yoo ta'e abiyyi guyyaa tokko nafxeenyaa shifaan akka Gondariif Goojjamitti galtu Oromoo beekadha. Kanaatiif keessattuu bantii tufaa namicha daayipara hidhatee taa'u fincaaniif albaatii qabachuu hin dandeenye sana qeerroo UK yoo hin ajjeeftan yoo ta'e yookaan seeraan nama 200 taatanii Facebook isaatiin mirga dhala namaa irratti human rights irratti kasasuu dandeessu wallahi. Amma fakkeenyaa warroonni biyya seera addunyaa beektan jechuudha human rights irratti nama 200 qofa taatanii kasastu Facebook kasastu. Afaan inni ittiin dabarsisun ni qaba. Bakka nama 200 qofa sin barbaachisa afaan isaa ni kama human rights irratti kasasa. Dhumatte dhugaan jiru. Deeggartoota bilisiginnaa warroota maqaa Oromootiin deeman warroota dhiigalmaan Oromootiin deemaa jiran warroota dhugaa Haacaaluu Hundeessaa dhoksaa jiran warroota dhugaa Jawaar Mohaammed dhoksaa jiran warroota dhugaa uummata Wallaggaa waggaa 2 dhiigaa ture dhoksaa jiran warroota Gujii dhume dhoksaa jiran obboleeyyan keenya Walloo nafxeenyaan kan fixaa jirtu warroota dhoksaa jiran gantuu mana kee hartee kosii of keessaa baastee kaateetu Oromoo si himnaati. Kosii isa mana kee keessa jiru baafattee kaateetu yeroo ani ijoollee giddu galeessatti guddadhe magaalaa guddaa miti naannoo baadiyyaatti dhaladhe guddadhe ijoolleen jechuudha warri koo dur mana keessa qulqulleeffatu ala miti dur mana keessa qulqullaa jechuudha. Kanaaf kosii mana kee keessaa yoo hin baafne nama afaan Oromoo sitti dubbata dahinnati bilisiginnaa keessa kan hojjettu waajjira bilisiginnaa keessa kan hojjettu adda durummaadhaan ergamtoota bilisiginnaa ija balleessinee Oromiyaa ijaarrachuun yoo gantuu bilisiginnaa jala deemtu of keessaa yaafne jechuudha. Kanaatiif qeerroon bilisummaa Oromoo abbootiin keenya warri umriin keessa waggaa 50 mana keessan dhiisaatii jaalmarootti dhaqaa dabalama hidhannee maal jedhe raayyaan abbaa macaa nafxeenyaan hidhattee nutti dhuftee jedhe kalees nutti qophaa'anii dhufanii nu harka keenya duwwaa horii baan qabne taane maal goonaa jedhe dhugaadha. Jecha hayyuu fudhachuun gaariidha. Osoo nuni har'a hidhanneerra ta'e gaafa Abiyyi Ahmad wanti naa godhe jedhe osoo hidhanneerra ta'e har'a akkatti ilmaan keenya dhumanii garuu wallahi injifannoodhaan qeerroon biyya keessa wow oh my god baga Oromoo ta'uu isaaniitti boona wallahi. Ka wareegames baga wareegame jalsaa Rabbi jannataa godhu fuulleen Rabbi isa taa'ifu. Obboleessa koo kan kiristaanaa kan isa kan du'es qabrii isaa Rabbiin daadhiidhaan haa guutuuf daadhiidhaan jedhu miti jar biyyoon isa taasalbatu obboleeyyan keenya Oromoo kan Muslima kan du'a Rabbi kan jannataa sanaa godhu ittiin gaabbin garuu magaalaa jiran keessatti daaraa shi taasisaniiru alhamdulillah. Kanaatiif jechuudha injifannoon yoo dhaadannaa gadi baatan Jawaar haayikamu Baqqalaan haayikamuudhaaf qofa osoo hin taane Haacaaluu awwaaltanii kaatanii hamma keeyyanni 39 hojiirra oolee jedhutti Finfinneedha hin galu jedha. Keeyyata 39 maqaadhaa yaadadha. Waan kaleessa qabsaa'onni keessan Abdii Raggaasaa fa Jawaar Mohaammed farratti hidhama Jawaar Mohaammed fa aangoo qabatanii Oromoon abbaan fedhe aangoo qabatee dhiisee hin beeknu. Gaafiin uummata Oromoo akka deebi'u bakka akkas jedha dhaadadhaa malee hidhamtoota siyaasaa bichaadhaaf ebeluu hin jaalladna Jawaarin nan jaalladha hiriira irratti hin fayyadu kun pilaan A keessatti dhumateera. Pilaan B kee amma Oromoo sii galee miti pilaan B kee amma gaafiin Finfinnee haa deebi'u Oromoon abbaa biyya haa ta'u alaabaan adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti nuuf haa dhaabatu naannoon daangaan Finfinnee nuuf sararamu kana pilaan B keessan jechuudha. Baqqalaa nan jaalladha Jawaar nan jaalladha harka akkas goote hin jaallatta maal abbaa kee fiddaa fi Baqqalaaf Jawaariif qabsoofte biyya kee dhoonfachuufidha. Waaqoo guutuu du'e jaarraa abbaa gadaa du'e Haacaaluu du'e kaleessa
lubbuu eenyuun caala haadu'aniif jechuun miti hooggantoonni keenya garuu hoogganaa kun jaalladhaa hoogganaa kun hin ta'u yoo addunyaan yoo si dhageesse maal isin addunyaan yoo si dhageesse aggeeffadha seera addunyaa keessattuu ati sirna moo nama dhuunfaatiif mormaa jirta mirga kee irraanfattee nama dhuunfaa jala deemaa jirta ani nan beeka si caala jechuudha kanaatiif jechuudha ebelu haayii kamuu jedha dhaadannoo yeroo tokko garuu obboleessi keenya Finfinnee irratti kan wareegame har'a du'aa isaa dhoskuuf akka addunyaan seenaa Hacaaluu Hundees aggeeffadhaa isinitti numaati seenaa artistii keenya jaallatamaa fi kabajamaa kubur Xilaawun Gassasee sanyii jeneraal Taaddasaa Birruuti garuu afaan Amaaraatiin sirba Itoophiyaa sirba Hacaaluu fi Xilaawun Gassasee ilmaan Tuulamaati Hacaaluun afaan Oromoodhaan sirbe dhaggeeffadhaa isinitti himnaati osoo har'a Hacaaluun akka Teedii Afroofaa akka Xilaawun Gassasee fa afaan Amaaraatiin sirbeera ta'e nafxenyaan har'a saaxinii warqii fiddee Finfinneetti goota keenya yeenyaa jagnaa noo moote jetteetu akka Balaay Zallaqee dhalataa Walloo sanyii warqitu kan keenya jedhanii fudhatanii ya Balaay Zallaqee zarnin jedhanii onnee isaaniitti hin dhaaddatan Hacaaluun osoo afaan Oromoodhaan sirbuudhisi Amaaraan sirbeera ta'e jechuudha goota keessan ishee tirsinirraa fudhatee awwaallata wanti goota hin qabne jechuudha Oromoo ati goota qabda gootni kee siif wareegame siidaa isaa dhaabiif siidaan goota kanaa dhokachuu hin qabu dhaadannoo keessan qeerroo giddu galeessaarraa baradha dhaadannoon keenya hamma Oromiyaan bilisoomtutti malee Jawaarii hidhamtoota siyaasaa nama dhuunfaaf miti Oromiyaa bilisoomsuuf isiniin jedhaniiru qeerroo Arsii Shaashamannee Baalee Roobee hundi kee jechuudha ijoolleen Dirree Daawaa ijoolleen Jimmaas ijoolleen Wallaggaas gaafa gadi baatanii kaayyoo tokko qabadhaa nama dhuunfaa jala hin deemina walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromiyaatiif deemi daangaan biyya koo naaf sararamu abbaa biyyaa ta'uun barbaada alaabaan koo Finfinneetti naaf dhaabatu Finfinneen handhuura Oromiyaa haa ta'u Finfinneen kan ummata Oromooti jibba sabaaf sablammii hin qabnu garuu akka abbaa biyyaa nu go'anii nu kabajanii ofii isaaniitti immoo akka paaspoortii lammataatiin biyya keenya dhufan beekanii nu keessa haa jiraatanii jedha malee ati nama tokkoof ati Baqqalaaf jettee hin qabsoofne Jawaariif jettee hin qabsoofne haadha kee abbaa keef jettee hin qabsoofne biyya kee ijaarrachuuf walabummaa keetii fi bilisummaa keetiif qabsooftee jechuudha kanaaf jaallatamtoota kabajamtoota qeerroo bilisummaa Oromootiif dhaamsanii qabu biyya keessaniitiif falmaa dhaabbilee siyaasaatiif gaaf tokko baatanii dhaadannoo yoo dhageessiftan rakkina hin qabu gaaffiin keessan yoo hooggantoonni keessan Jawaar Mohammad Obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi fakkaattonni qeerroon bilisummaa Oromoo fi kan akka Caaltuu Taakkalaa fa'aa hundumtuu isinii gadhiifamanii jedhamanii gaafasicha waan barbaadde jettee dhaadannoo kee nama dhuunfaa jaalladhu dhiisii kanaaf Daawud Ibsaatiif jettee hin qabsooftu Mararaaf jettee hin qabsooftu Jawaariif jettee hin qabsoofne walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa biyya keef qofa falmadhu isiniin jedha telefoonaan qeerroo biyya keessan dabarsaatii itti maasiniin jedha egaa jaallatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoo emotional ta'een jira obboleessa kootu narraa du'ee hunduma keenyaaf ilmaan Oromoo rabbi jajjabina haa kennu duuti Hacaaluu hunda keenya nan beeka biyya Arabaarras teenyee biyya Faranjiirras teessanii garaan nu madaa'ee nu balbalaa'ee hirriba dhabnee dhugaatii nu jibbisiisee jirra egaa kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti rabbi bilisummaa nu agarsiisu nu bilisoomsee nu walaboomsu hedduun isin jaalladha isinin kabaja bakkan isin arrabsetti dhiifama naa godha dubartiidha obsa baay'ee hin qabu namni nama ta'e dogongorre hin jiru halkan gaariin isiniif hawwa warroota simbiraa guyyaa gaariin isiniif hawwa Oromoo kan koo hedduun isin jaalladha isinin kabaja foon kan koo lafee kan koo galanni keessan bilisummaa haa ta'u yeroo gaarii qabaadha kun amsa suusu Oromoo kushidha kanaaf galatoomaa asirratti waan dhammadhu immoo yoo isinii danda'ame ummanni Oromoo naannoo 11 Hacaaluun Finfinneetti saawwaalamu Hacaaluun Ambootti saawwaalamu reenfa Hacaaluun akka obboleessa keenya dhaqxanii nu bareechitan
dhaamsa Oromoo naannoo 11tiif maatii wareegama Haacaaluun irraa wareegame dhaqxanii ija keessanii ilaaltanii duuti haadha Haacaaluuf abbaa Haacaaluu obboleessa isaatiin abshir abbaa keenya haadha keenya nunis ilmoo keeti atis abbaa keenya jettanii Oromoon naannoo 11 yoo isinii danda'ame karaa isinii danda'ameen lubbuu kan kobbaa jettanii otoo isinii hin sodaatin jechuudha. Haacaaluun fedhu Ambootti awwaalamu fedhu Finfinneetti awwaalamu dhaqxanii akka jajjabina gootanii isinin karadha maqaa jaallatamaa kabajamaa waraana bilisummaa Oromootii fi maqaa kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo miliyoona 50tiin jechuudha. Oromoo kan koo galanni keessan bilisummaa ta'u isinin jaalladha. Rabbi qalbii keenya hundan waa gammachiisu nu waa wala boomsu gabrummaa biyya ormaa nu jala nu haa baasu halkan gaariin isiniif maali ani dhalaan asirrataa hin iyyaa jira miti naa maal wal caaltu dubartoonni biyya keessaa immoo na dhaggeeffadha. Silaanettiin qabani maaliin na dhaggeeffatu intarneetni biyyarraa muramee jira. Yoo qeerroon biyyaa hin hidhanne ta'e dubartiin haati Oromoo jechuudha dhaltee ilma kee dhabuu miti intala kee dhabuu miti qamisii warra dhiiraa warra mana teessutti uffisaati ofii keessanii surrii jaraa fudhaa bahaa hidhadha. Dhugaan jiru kanuma. Kaleessa kan nu ajjee nafxeenyaan waggaa 150 kan nu balchite Oromoon kaleessa eeboodhaan lole gaachanaan lole dhagaadhaan lole manca